Hizqeel raajichaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaasnee tudhanni wal duukaa dubbifanna. Erga sanii kaasanii mata duree isinitti meen itti fufna. Macaafa Hizqeel boqonnaa 16 1. Ammas immoo dubbii Waaqayyoo gara koo dhufe. Yaa mucaa namaa, hojii ishee isa ciigaasisaa Yerusaalemitti himi. Waaqayyo Gooftaan Yerusaalemiin, ati hundeedhaan dhalootanis kan Kana'aan abbaan kee Amooroo haati kees durba warra Eeti turte. Ati gaafa dhalattee hin handhuuramne, akka qullooftuufis bishaaniin hin dhiqamne, soogiddaanis hin sukkuumamne, wayyaanis sitti hin maramne. Ati gaafa dhalatte sana ijaan ilaaluun waan nama jibbisiisuuf bakkeetti gatamte malee namni siif oowuudhaaf wanta kana keessais tokko illee siif gochuudhaaf garaa siif laafe hin turre. Lakkoofsa 6. Ani utuun darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu dhidhiittattuu si argeen, ati dhiiga kee keessaa utuma ciistuus jiraadhu siin jedhe. Mata dureen koo dhaloota gatii hin qabne. Dhaloota gatii hin qabne. Dhaloota gatii qabummaa jennee lallabaa turreerra. Lallabamaas jira. Kan hin qabne yoo gatii kan hin qabne kan akkamiiti? Faallaa isa takka jaallattu, faallaa gurri kee dhaga'uudhaaf si'aa ta'e, faallaa isati gurra kee bantee duukaa ta'uudhaaf jettu yoo qalbii qabaatte dhaggeeffatteedhaaf dhalooti gatii hin qabne dhaloota akkamiiti? Achi keessan jiramu hin jiru isa jennuufi hamma dhuma sagalichaa Waaqayyo keessa yookaan isinti dubbadhuutti duukaa buunee yaa hordofnu dhaloota gatii hin qabne. Warri sagalee kana xuxxanii dhaggeeffachuu martan xuxxanii hin dhiisinaa, hir'as hin darbinaa. Yoo dhiistan alma tokko dhiisuus ni wayya malee xuxxanii akka hin dhiisne. Xuxxanii akka hin dhiisne. Hir'as hin butinaa. Sagalee irra butaan qabu. Akkuma calqabdanii tammurumaa dhaggeeffadhaa. Yoo dhaggeeffachuu isin tolte hin tuqinaa, hin baninaa. Dhiisaa kabaja qaba sagalicha waan ta'eedhaaf. Haga dhumaatti dhaggeeffachuudhaaf warri lapheen keessan banamaadhaayi. Ergaa keessan amma dhumaatti yoo dhaggeeffatan keessa fudhattu waan ta'eedhaaf duukaa bu'aa hordofaa. Yesus Gooftaadha. Dhaloota gatii hin qabne. Yesus Kiristoos kutaa kana gubbaarratti Yerusaalemiin ishee aaraa, Yerusaalem ishee qulqulluu, Yerusaalem ishee namoota baay'een kiyyatti wal ga'anii jiratanii fi biyya guddoo magaalaa guddoo kana durdur hundeeffamni magaalattiidhaaf itti waamamu biyyattii kan taate mucaa dhalattee utuu hin handhuuramiin dhiiga ishee keessa dhidhiittattuudhaa fi maqaas kan hin qabne, seenas kan hin qabne, guyyaa gaaf tokko namni itti goree wayyaatti uwwisuu kan hin dandeenye, nama badiisaaf boolla badiisaa bukkee ciisee dhiiga gad dhidhiitatuu fi nama akkuma gara haadhaa keessaa gadi ba'ee dhalatee utuu hin handhuuramiin, utuu wayyaan itti hin godhamiin, utuu dhiigi ishee irraan dhiqamiin goodatti dhalattee dhuma gitamte tokkotuyyuu karaa Yesuusin seena qabeettii taate simboo godhattee maqaa Yerusaalem jedhee Yesuusitti moggaase. Egaanii ati gaafa dhalattee ijaan ilaaluun waan si jibbisiisuuf nama jibbisu bakkeetti gatamte malee namni si fo'uudhaaf wanta kana keessa tokko illee si gochuudhaaf gara keetti dhiyaate hin turreedhe. Ati gaafa dhalatte sana hin handhuuramneedhe. Tokko akka qullooftuufis bishaan hin dhiqamneedhe. Inni sadaffaan soogiddaa hin handhuuramneedhe. Arfaffaan wayyaanis sitti hin maramne tureedhe. Egaan mucaa garaa keessaa ba'ee akkuma dhalatteen yookiis akkuma dhalateen haati utuutti garagartee harma hoosisiin akkuma garaa haadhaa keessaa baateen bakkeetti gatamteetu agartanii hin baqattu, amma kottee sin fuudhe baqattu. Boca qabu daa'imni gaafa dhalattu, halluun qabdu garaa haadhaa keessaa akkuma gadi baateen dhiiga uffattee jirti. Sanuyyuu hin handhuuramne turte. Hin handhuuramne jechuun namni battalatti du'a. Dhiigi ishee hin dhiqamne jechuun ukkaafamee du'uu danda'a. Wayyaan itti maramne jechuun namuma isa guddaa isa jabaa isuma iddoo geeyyuu yoo qorri wayii dha'ee birdi bashitaanii mana yaatee deebi'anii yaalamu. Egaan daa'ima araasii dhagni isheen jabaanne, gogaa isheen jabaanne kana yoo qorri dha'ee battalumatti du'uu dandeessi.
nama akkasii gatamtee karaa irratti boosu dhiiga ishee keessa dhidhiittattu kan hin dhuramin kan sogdaan sukkumamin kan wayyaan itti hin maramne kan dhiigni isheedhaan dhiqame tokko argeetiyyuu ani utuun darbaa jiru ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu dhidhiittattuu sin arge jedhe. Ati dhiiga kee keessa utuu ciistuu jiraadhu siin jedhee nan jedheedhe. Jiraadhu jedheeni bukkee darbe. Inni jiraadhu jennaan toora jireenya namaa agarsiisa. Inni jiraadhu jennaan ulaagaaf gulantaa jireenya namaa guuta. Inni jiraadhu jennaan haalli barootaaf qaala'insi jireenya kana nama naafu. Inni jiraadhu jennaan karaa inni namatti jiraachisu karaa dinqiiti. Inni jiraadhu jennaan barumsa kee beekumsa kee qabeenya kee fira kee hin barbaachisu. Jiraadhu waaqayyo afaasaa keessa bee jennaan si jiraachisa. Lafa onaaf duwwaatti boonsi si jiraachisa. Jiraadhu jedhe mata duree kiyya kana gubbaadhaatti gaadhumaa sagalee kanaa walii akkasiin fudhatuufan barbaada. Dhaloota gatii hin qabne. Enshimeetti deemnee ilaallu. Akka muka bakkee akka ati guddattu nan godhe. Mukti bakkeedha jiru gaafa lafa keessa ol biqilu guddinni isaa ni ariifata. Dafeetis immoo guddata. Akka muka bakkeedha qilleensa ga'aa qabu bishaan ga'aa argatu aduu gaarii argatutti akkatu guddattu nan godhe. Atis guddattee baay'ee miidhagde jedhe. Eenyuun isheedhuma dhiiga ishee keessa dhidhiitattee atiif abbaan iyyuu jiraachuudhaaf du'uu daa'ima karaa kan hin beekne yoona bineensi nyaateera. Duutetti jiranii abdii isaanii kutanii walirraa argachuu isaanii yeroo itti hin yaadamne haati dhalte iyyuu yeroo itti mucaan qaban jenne abbaan dhalcheesse yeroo ani mucaa qaba jedhee waamachuu dandeenye akka waan duutetti lakkaa'anii godhatti baasanii akkuma gatanitti callisanii biraachi deebi'an. Isheen garuu Yesuusin sagalee isa dhageessee hin guddatte akka muka bakkeedhaan guddatte. Guddattee baay'ees immoo miidhagdee guntutas rifeensi keessa hin guddate jedhe. Hiri guddatte warte waatis hin guddatte baay'ee miidhagdee hin guntutte rifeensa keessa hin guddate jedhe. Ati garuu qullaa akka garaa haadha kee keessaa baatetti jirtaa jedhe. Hammumayyuu guddachuuf guddattee jabaachuuf jabaattee guntuta baasuudhaaf guntuta baastee rifeensa qabaattee miidhagduu taate hawwatamtuu taate yoo wayyaan qabnee namni uffata hin qabne qullaadha. Uffata nu bareeche malee qullaan namaa immoo hin fokkisa. Wayyaa si bareeche obboleessa obboleetti. Uffatuma uffatu kan nu bareeche. Bara biyyi sammuu gadhiisee uffatuma waaquluu kenne kanayyuu gadhiisee qullaa deemu akka horiitti socho'u kana keessaa utuu uffata nu uffanneeti billitiin qaama keenya nutti bakkee ba'a. Nama fayyadamu si baqata. Nama fayyadamu si baqata. Hiriyaaruma akka obboleetti immoo obboleessa keessa si baqata. Nami qullaa namaa hin fokkisa simboon qabu. Wayyaa kanatti waaqa simboo godhee akka dhagna keenyatti hin dhofkannuudhaaf akka qaawwaan keenya qullaa keenyatti hin mul'anneef wayyaa nuu kenne waaqayyo uffata nuu laate. Nuti garuu si'atti qaroomina jennee uffatuma waaqa nuu kenne yoo ofirraa baasnee qullaa keenya shara lukee agalleerra. Egaanii ati garuu ammayyuu qullaadha jedhe. Utuu bareedde iyyuu haadha manaan godha jedhee namatti ragu jiru qullaadha. Kun maraa ture namni bukkee darba. Utuma rifeensi ishii dheerachuu dhiisee miilla bira ga'e iyyuu namni isheetti hin goru irraa baqata. Utuudhuma baay'ee guntuta baasu dhiistee fageenyarraa ofitti nama harkisee iyyuu waa'ee simboo ishiidha waa'een guntuta ishiidha fageenyarraa dhiirota ofitti harkisee iyyuu namni haadha manaa godhachuudhaaf isheetti dhagu hin jiru. Maali jennaan wayyaan qabdu qullaa abbaa nagaa akkuma garaa haadha kee dhalteetti dhaabbatti. Qullaadha. Sanii booda ani ammas utuun darbuu jedhe Yesus si ilaalee ati durba geessuuf jaallatamtuu ta'uu kee argeen uffata koo sitti uwwiseen qullaa kee akka hin mul'anneef siif dhoske jedhe. Dhaggeeffadhaa ammas tu darbaa jiru durba geessuu jaallatamtuu ta'uu ishee argeetiyyuu uffata isaatti uwwise ayyaana isaa simboo isaa dibata isaa jechuudha. Itti uwwiseetu qullaan kee akka hin mul'anneef siif dhoske si kaadhimadheen ati kan kootii si wajjiniin kakuutti galeera jedheen ofitti si qabe jedhe. Look harrumayyuu ati kaadhimaa Kiristoos Yesuustu si kaadhimate.
Gaafa si kaadhimatu sirna gaa'ilaa soojin geggeeffata miti. Mootummaa sanaaf si kaadhimati. Jireenya bara baraaf si kaadhime Waaqayyo. Namoota baay'ee daaraa keessa baasee, qullaa keessa baasee, hiyyummaa keessa baasee, fira dhabuu keessa baasee, hiriyaa dhabuu keessa baasee, ayyaana isa irra kaa'ee jennaan namoonni isaaf amanamuu dhiitanii kan ba'an. Yesuusin teessoo tuffatanii of kan caalchifatan. Waa'ee simboo isaanii, waa'ee fiisikala biraa isaanii bicha kan lallaban. Waa'ee guddummaa isaanii, waa'ee jabina isaanii, waa'ee sadarkaa barnootaa, waa'ee sadarkaa mindaaf, waa'ee sadarkaa jireenyaa bicha kan lallabaa oolan danuudha. Ayyaana irra kaa'ee qullaa si dhoskee jennaan. Qaawwan kee ormatti akka mul'anneef si dhoskee jennaan. Ati garuu akka inni si waame ta'uu dhiistee dhaloota jallatoo, dhaloota gatii hin qabne kan taate. Akeeka Waaqayyoo keessa kan baate, qalbii Waaqayyoo keessa kan baate. Gatiin kee kan rakase, kiiloon kee kan rakase. Waaqayyoo Waaqa rakase tuffateedhaati. Maali jennaan ayyaana sirra jiruuf iddoon laanne Waaqayyoo sin kabanje waan ta'eef. Egaan sin kaadhimadheedhi. Nama namni irraa godhe, nama firii irraa godhe, nama hiriyaan dhiise, nama bineensi nyaachuudhaaf itti amoommatu, nama qullaa ishee bakka gatamtee jirtutti namni irraa godhee waan nama jibbisiisuudhaaf inni itti godhee simbootti godhee foolitti godhee jennaan kaadhimatee ishee wajjin kakuutti galee kanatu Waaqayyo gooftaan kana dubbatee ani bishaanin sin dhiqe dhiiga si irraa qulleessee dhadhaa ejersaas sin dibee jedhe. Na dhaggeeffadhaa. Dubbichi maatti deemaa jira na dhaggeeffadhaa mas. Ani bishaanin sin dhiqe maal dhiiga keessana sin qulleesse. Isa namni sitti godhee siraa dhiquu hin dandeenye. Isa namni maanaan guddifadha mucaa kana jedhee ijaan gatiidha sin qabne. Kosii irratti dhiiga keessa hidhattu utuu lubbuun si keessa ba'uuf jedhu dubbachuu hin dandeessu araasidha. Dandeessee kan na dhukkuba as jechuu dandeessu nan beelachuu dandeessu araasidha garaa dhagee dhalatti. Ati utti garagartee arma noosifni. Nama akkasii kana qulleessee dhagna isheerraa waan jiru irraa dhiqee dhiiga ishee keessaa baasee dhadhaa ejersaa dibeetiyyuu ofitti ammatee ofitti qabee kunuunse. Akkasuma immoo uffata kuulan miidhagfame sitti nan uwwise. Kophee gogaa irraa hojjetames sin kaawwachise. Uffata quncee talbaa irraa quncee talbaa ba'eessa irraa fi harrii irraa hojjetame sitti nan uwwise. Mi'a miidhaginaa sitti naqee sin miidhaske. Harka keetti biita'oo nan naqe. Morma keettis dirata nan diree jedhe. Funyaan keetii fi gurra kee amartii nan kaa'e. Gonfoo ba'eessas mataa kee irra siif nan kaa'e. Ati akkasitti warqeedhaa fi biita'oodhaan hin miidhagfamte. Uffanni ati uffattus quncee talbaa isa ba'eessa fi harriidhaan hojjetame kuulaan hin miidhagfame. Qaamni ati ba'eessa qamadii isa ba'eessa damma dhadhaa ejersaas hin nyaatte. Baay'ee miidhagduu taatee mootuu ta'uudhaafis hin kaateedhe. Dhaggeeffadhaa. Simboon ani siif kenne miidhagummaa kee guutuu waan godheef ati saba lafa irraa gidduutti waa'ee miidhagummaa keetiifis hin beekamte jedhe. Waaqayyo gooftaan kana dubbateera. Hin shiiga dubbichi waan tokko as jira. Ati garuu miidhagummaa kee amanattee beekumsa kee irraan kan ka'es ijjituu taatee jedhe. Dhaggeeffadhaa lakkoofsa 15 gubbaarraa. Ati garuu miidhagummaa kee irraa miidhagummaa kee amanattee beekamtuu beekamuu kee irraa kan ka'es ijjituu taate. Namni karaa adeemu hundinuus si wajjin akka ijjuuf of hin kennitee jedhe. Dhaloota gatii hin qabne. Kaleessi kee akkasii fakkaatu gara keettan deebi'a. Itti fufeen dubbisaa booda gaafa biyyaa baatu daaraa mataa irratti walitti ba'ee wayyaa uffattu dhabdee meeqa asiin lilmoodhaan hodhaa asiin madabaraan hodhaa caammaa meeqa hirbachaa gurdii meeqa hirbachaa surree meeqa hirbachaa hojiin hojjedhe jettee manaa baate kaleessa. Abbaan kee birrii liqeeffatee haati kee qarshii liqeeffattee namarraa birrii liqeeffattee si erganii nama naa taati naa guddatti harka na qabdi jennaan biyya hambaa baatee waarrattee hunduu of dhiitu kee dabartee yeroo itti nama akka sareetti ilaaltu.